Viidiyooleen amma na ciratti agartan kuni kanama maqaa biyya keenya dhawatuuti. Maqaa Itoophiyaa jechuudha. Viidiyoo qullaa wal waraabuu fi viidiyoo qullaa waraabanii wal erguu akkasuma dhoksaadhaan wal waraabuu. Kun duraan warra kaabaatiin gadi dhufuyyuu amman tan ammoo warri bira dabreeti amma nama keenya jaalalleen lameen wal amanuudhaan wal erguu deebi'anii miidiyaa irratti wal baasu. Miidiyaa irratti wal ol baasuu kanaan amman tana kan ittiin beekamu nama keenya Oromoo jechuudha. Sababaan isaa waa lama tokko mallaqa ittiin nyaachuuf fakkeenyaaf hedduminaan dubartoota biyya Arabaati wanni kun hedduminaan deebiidhaan kan mudatu bakka hundayyuu yoo jiraatellee jechuudha. Kalammataa eega wal gananii namalee gartee namni biraa akka gartee isii hin jaalanne ka jedhu hinaaffaarraa kan ka'esi haalli akkasii sun ni godhamaa jechuudha. Wanni kun lachuuyyuu waan bu'uura hin qabne gara warra waan kana walii ergoositti osoo achi hin dabarre bakki mallayni guddaan karaa onlaayinaatiin argamu keessaa tokko waan warra gartee viidiyoo kanaan hojjetu warra viidiyoo kanaan jiraatu. Bakki mallayni gurguddaan irraa galullee karaa onlaayinaatiin tokko gurguddaan isa kanaa jechuudha. Garuu waan si ajaa'ibsiisu biyya dalagaadha jettee waan kanarratti bobbaatee hojjettu keessatti viidiyoo viraayibeetii tokkocha agartu jechuudha keessatti. Akkuma addunyaatti yoos deebitee ammoo Itoophiyaa keessa yoo ilaalte viidiyoo dhoksaadhaan waraabame kan akkanaa kanatu bakka kana keessa geessee achirratti maxxanfamu inni maxxansu beeki namoota biraatti fuudhee achirra geeffatee maqaa Itoophiyaa jiru achirratti maxxansa. Maqaa keetiin maqaan biyyaa maqaa keetiin maqaan sabaa waamamaa jechuudha. Barboruu akiraati amma jechuun akiraan beektu bira fakkeenyaaf ammati yookiin rabbii waan akkasii hin beektu ammati. Addunyaa irratti hagam takka akka ittiin ati fatanamuudhaaf deemtu akkamitti kun si dura dhokateedhaan ijoolleen dhiiraa. Ati har'an tana dubartii takka akkas goote boru haala akka amma keessa jirtu kana bira si dabartee nama taate bultii ijaarattee ilmoo fa'aa argatta boru ittiin fatanamta shanyii si dabra kallattii ati hin beeknan jechuudha. Tarra salphumatti feesbuuk irra tiktook irra baastee bira dabarta waan irratti ol baaftee ajandaa torbaan takka baatii takka haasamee dabruu miti. Wanni kun naggadaaf yeroo dhiheeffamee bakka san dhaqee tuma keessoodhaan walii ergitu nama waan kana beeku bira dhaqa kabira mallaqatti jijjiirata ni gurgurama jechuudha. Dhiironni akkana kan dhiirallee maqaa balleessan akiraa dhiisi addunyaa irratti ittiin fatanamta. Ammayyuu abdii dhabdee fakkeenyaaf mallaqa dubartii irraa nyaatu san malee abdii biraa dhabdeeti kana gooteemi gaafa nama taateef yaaduu qabda loonummaadhaa kana keessa baatee jechuudha. Asumaan obboleessa keessanii tan dubartootaaf waa lamaan isinii dhaama. Dura tokkoffaa dhiirri viidiyoo kee gartee haala akkasii saniin itti ergite akkasiin fuudhe abadan kana jala muriitii beeki. Kalammataa ammoo wal amanuudha. Dubartoonni ni amanan qalbii laafan dhiira caalaa wanti gartee dubartiin ittiin beekamtu dhiira tokko eega amantee dhibbarraa dhibbatti irra of kaa'uu yookiin ammoo kan jaaladhu suni akka gartee dhiira akkasii sanii miti dhiira miskiinaa goguma garaa ofiitu amanuu dhabaa feexoo itti dhugan jedhame. Dubartiin dhiira amanuu dhiisaa kan arguu jiru dhiira garaa jabaadhaa jechuu hiyyaa miti. Waan silaa dhiiraaf amanamuu qaban amanamuu dhiiftaniiti waan silaa dhiiraaf ammoo amanamuu hin qabne irratti amanamaa jirtan faallaa deemaa jirtan jechuudha. Amal dhiiraatii fi kadhalaa waladda. Anamma dhiira ta'eetiin isinii himaatiin jira jechuudha. Qaalii isaan na gaafate akkamii didaa na jaalataa akkasii abadan himan godhin kana paantii kiyyaa fi ana qofa jetteetiin ati akkasii adii itti himuuni inumayyuu akka inni si jaalatu godha malee akkasii jibbuun godhu. Ammallee kaasumaanuu viidiyoo jechuun keessaadhaan walii erganiitiin yookiin ammoo amantummaadhaan walii erganiitiin viidiyoon akkasii wal biraa qabaachuun isaa hedduun akka jirudha kan shakkamu jechuudha. An dubartoonni akka obboleessa keessan tokkotti waan isinii dhaamu dubartootaaf jechuudha. Warri viidiyoon keessan akkasitti dhiira bira jiru kan baatirraa baatitti mallaqa ittiin qallabaatiin jirtu. Daqiiqaa ammaa kanarraa gadi lakkisi jedhiitii murteeffadhu akka barbaadayyuu haa ta'u jechuudha. Wanni ati guyyaa guyyaarraa gadi hin dhiisin ebalutuun arga akkas ta'a jettu suni doomii dhasitti dabale malee furmaa tokkollee siin fidu. Baatii takkaaf baatii lamaaf haasawameeti bira dabrama. Naga lakkisa jetteetumaan qaanfattee haala sanii dhufu miite yeroo takkatti rifannoon ati rifattu arra gadi dhiisaa boru gadi dhiisaa mallaa kanarrallee isaa ergaa baatii dhufullee isaa ergaa jettee ati jiraattu suni fayyaa kee hagam akkasii miidhu tilmaama keessa galchuu qabda. Dhiirota didiqoo akkasii kan eegee dheeraa kan harkisan gartee kan ariifummaas hin qabne kan amantiis hin qabne kan beekumsallee hin qabne kan akkasii sunneen hattaa bar yooma fuudhallee sun dhiisu inni mallaqa waan ta'eef jechuudha kaayuun isaa. Daqiiqa ammaa kanarraa murteeffadhu gadi lakkisi jedhiin filannoo kanaa ara ka biraan qabdu dogongora guddaa ati jalqaba gartee viidiyoo san waraabdee namaa erguudhaaf dogongorsan irraan dogongora lammataa isa guddaadha kunillee jechuudha. Yoo dhiironni gartee waan akkasii san akkana godhana siin jedhe yoo barbaade yoo laaluu fedhe gosa fedhe filatee gartee weebsaayitii san dhaqeetiin haa laaluu san laaluu fedhe siin jedhe achi dhaqii ilaali jedhiin kan gurguraattu jira kan gartee magaalaa irratti bahee daataa kee itti bitadhu achi dhaqii ilaali jedhiin kasanirraa fi ati jechuun addaa kee maaliin anammallee fakkeenyaaf amma namoota tokko tokko illaa akkas godhattee maaliif ifirraa akkas maaliin taane mee kamtu bareeda yoo gabbaye kamtu yoo gabbaye bareeda keeni bareeda kan dhiiraa yoo gabbaye fakkeenyaaf paabilik irratti kan eenyutu bareeda akka fedhe haa ta'u jechuudha. Kan inni bareedu dhoksama san qofaan jechuudha. Ani yeroo du'a kanarratti dhiifamallee naa godhan dubartoonni godhuun sirriidha jechuu yoo hin taane dhiirota waan kana godhan hedduutu akkana ajaa'ibsiisan hedduutu akkana ajaa'ibsa gamta akka gartee wallaala duubatti afurra dhugaadha mallaqa jechuun waan kana malee carraa biraa hin qabu jettee abdiin kee kanarratti kufuu danda'a mallaqa isiisanii qofaadhaan jiruun keessan ta'uu danda'a ammoo ofii keetii ofii fi ati akkam taata booda hagam ittiin fatanamuudhaaf deemta rabbiin hagam ittiin si fatanamuudhaaf deema sababa waan kana ati miidhaa hagas gahu ilma namaa irratti hojjette waan hagas gahu san jedha rabbiin ammoo maal sirratti hojjeta gaafa ati alaa namarratti
akkas hojjette rabbiin ammoo deeraa keessaa booroo keessaa maal akkasirratti hojjetu ufuratti murteessi. Kara itti yaaddee goote dogongoraan godhallee akka jenne itti yaaddee itti qophooytee itti goote waan ta'eef miidhaa guddaa sirra geggeessuu danda'a addunyaa kanarrattuu sin jechuu barbaadeetti obboleessa koo.